بار ست فالها سابر وبلسي والله أنا ما بك كان كيستي أما ريتي كونو نذير بوذي نذير وأنا ما اللي وأنا كونو سجلاني نذير بوذي نذير بوذي بوئ نذير الكيس جيرو أنا صبيمو أديسو دوغا كبامو إركايمو إنصبيان نرجع فد كان بك كانتي كوان إما أنك أكوان تيران أكيد كل فد بيكو مالي ست سبب بس سبب اللي جتشون دندو تكجدي وربك يبير إجدون كمو بكمو إني بديد لجيزنا دلجيتون سان ست سبب أرجتن أجي فدو سان مال في وان أرجو إنت النكاح الراقب وأكان النكاح الراقب جرميتني رجعنا بهامو سننجدون وان براهين كل فدا جدي خبرتين دبدا كبيرام ما كوبلسك يا أرتي دلجي مالي جركوني زيتي ما يتناي ترى إنت اللي قان صبي إلى أوبلسكي أصلي أن يو إلى أتيونا ميد أوبر بعد بر كرامتاي تكونوا مالك في إن وان دندت حلو نربا وفما فيت نقولوا دندت حلو مالي حلو نمي قدو إثرا كوماين ديني تبتو دينك أبدا نكون هم بكاتي دينا مالي سنة نارجع فد ديني تبتو ديني إنك كوماين أمانتينا من لبوم فيتي وامنا أما رجع فدا لا إنه شريعة ظاهرة رجع فدا شيء شيخ لمي listen جت فرنجي diaspora نورمو رجع فدا شيخ نمني أمانتي كريستانا كابوس كرافان تلوغادا جريتني كريستانو ما إذا أوفت كواك إفت اللي كراكنا رد على جري أوفت كإسلام اللي حديثة في قرآن الرجاء قرأتين أمانتي إذا أوفت أما أني المسلماتي أبانك ياكم كيسان شيخ عالمة أني دري اللي بدلته إمو أمانتي دو قرأتين نما دلدلو في نما مكا أمانتي تندلدلو في nama amantirratti qoosu tan durallee dhiisaan turre hin dhiisulle alaa kulli hal ijoolleen tuni amantii da'oo godhattee biizinasa daldalataa jirti biizinasa dhuunfaa isii sini galaami kanaaf nama akkasini jechuu jiru wallaahi ani abbaa amantii fedhe kamu jibbaa irraa qaban ijoollee kiristaanatiin saahiba jibbaa jaraan qabu ka islaamatiin saahiba jibbaa jaraan qabu oromummaa walitti qabna nuti dhiiga tokko namu amantii dhuunfatti qabna ka isaanii hin kabajaaf kiyya hin jaaradha mallayni gargaarsaaf guurame inni miliyoona 5 jedhe 4 jedhe 5 nu garsiise ani 16 jedhe waa'ee jaartii isaa dhimma isaa dhiisa hin dhiifnu yoo jettan immootu ani mucayyoo sanii waasii ta'ee baasee miidiyaa kanarra fida dubbii jarri irraa wallolte isinii fi warri isatti dhiyaatan hundi dhimma mana keessallee hin beeytan awwaan hundan dubbadhu olomaa'ota hedduu kaleessa dhufee ija kiyya dura dhaabbachuu dadhabe ani beekan forsaa namaa kenna maanoo nama tuuysisuuf isinii galaara kanaaf ustaaza kiyya isin jaaladha annama diin rabbii qomaa qabutti bu'uun barbaadu ustaazonni hedduun kale ustaaz awwal ustaaz farahaan baaba sheerriyaad abu sabraddiin olomaan kalee mana kanan seenin hin jiru dubbii afaan wallaalaniitiniin mas'uulummaa fudhatuu didanii anumaaf isa walit dhiisanii nulamaan rabbi dhiisanii deeman quraanni isin qaraataniif hadiisni isin qaraatanillee kama jarri kalee qara'esan wanni addaa isin qaraatan wayin jiru geeyballee hin beeytan ijoolleen zirfatti jirti jedheani lakki zirfatti hin jirru jedhan jarri takkaan akka jarri zirfatti hin jiraanne miliyoona 5 qofa galuu deemaa baasaa fida takkaan immootu asirrattuu miidiyaa irratti hin amaninaa ani isin sattaree uf kijibaa goree ummata kana dhiifama gaafadha deemaa ijoolletti himaa keessan kottaa amana yoo isin dhuftanii inboxinaa amantan jarruu dhuftee amante wallahi annama rabbiin lama jedhe ummata kana gabbayee dhiifama gaafadha anatu sobee wanni olomaa onni kenna faa sheettamaan fayyanii fi abdii faa jedhan dhugaadha anin sobee wallaalaa keessanii irra naataraa dogoggoraan hayyuu islaama kakaleessa kiristaana ture karra islaamummaa fudhatetti karaa dhugaa fudhatetti bu'ee na offolchaa jedhee uf sobaa godhee dhiifama isin gaafadha kakkana dhala waan isin goonuun qabu nagaan ola ustaaza kiyya
Ayya galatoomii tanan qulqulleeffadhaan Ayya nagar. maa hedduu buutan kabbaliyyan an jawaaba deebi'ee irraa bu'aan amma sagannillee waan naggahee fi Laa deema bakka kanuma naa godha deema nagaan oola. tajiru hin qulqulleeffadhaa ta biraa atillee amma beeyta haga danda'amu namni argitee miira keessa galii waa waliin jechuu kanarrallee babal'isurra waan kanaa an kunoo lakkoofsa kiyya Ani kasasaa yugana yoo magana maqaan na badee natti duulamee dhiita mucaa kasasee akkaawuntii irra cubsisee mootummaa isaa biyya abbaa qabdi. Sheeka dippiloomaanii isaati waan gabaabdu san dalagaa Birrii san dalagaa yoo dippiloomaanii birriin kun haga iftaanii yoo hin baane ani wiixatarraa kissii itti banaan. Wannoo bitadhee Muhammad maal jedhama biyyatti abbaa maalii kana kabitan tokko maali kabiriin bitan wayii. Looyaara binnee kasafna uummanni keenya kasafamu osoo arginu dhiifnu nagaa tura deemaa fidaa isa jetta yookaan birrii guuramte tan akka isaan sifne asaasiraallo. Xiqqaallee daallaa jechuun ihee የመኖርና የመሞት ጉዳይ ነው። Ani doktorummaa kiyya waggaa 27 baradhe kana kaansila aragaalloo mucaa kana kalaasaasarkut mee waan isin fiddan isin laala. ምንም ነገር አታመጡም. harki kiyya dheeradha amani abbaan feete amani. Mootummaan keessan ka isin manaa fi lafa guuratuuf sagaddaniif anaa wajji soddaadha abiyyirra anatti dhaantanii yoo isin hin jedhu hin amantan rakkoon keessan kan akko shiggiru yaa ነው መንግስtiin biyya san astadaadaru rabbii gaditti kareegaa amaash ነው ዶክተር አብዲ ሶዳ አብቹቲ እንደዚህ አርግ ጀነን አላጡል ትገባለህ ani waan fedhe biyya san keessa dalaguuf paartii badhaadhinaa deeggaruu nan barbaachisu because soddaadha yaada isaa mormaatuma nama humna kennaa ol taree ummata zollamu ol galchina likki ምንም ችግር የለም kan ammoo hin beeytan gaafa gargaarsa ummata walloo mucaa birrii haate jedhamee hannaan qabamee hisifame waasii ta'ee baase yaadadha shoortii miimooriin ta'ina ka isin beedru ramadaana keessanii yaadadha akkasii Wannan yaadadha golee turre bari Facebook irratti anamma yoo isin dhugaa kana finne abdii hiisise mucayyoo baasa wama takka wanti isin gootan takka jiru asli salaam alaikum. alaikum salaam carraa kanaan firoonni mucatti na dubbisa inboxii naa gora Amma michiyyollee fira isii obboleessa saataatu obboleestii saataatu haadha saataatu nuwaamaati. Meediyaa kanarratti harka kitaaba dhawachiisa kasoba hin ta'in maalirratti zayitii hanqasan itti facaastee ummannis dhagahuu qaba. Takka. Bakka jaa manni dhagahuu qaba. Manni haa dhagahuu jaa baru war Suleemaan aboo takka maqaan na badee sitti ma dhageeffadhu nasiin waan isin irratti itti nayite Hayyee. tokkoffaa jaartime isaa tana sarraatanyaatii jedhee gizee hunda waakkata Haya. wallahi dhugaadha bara Hayyee. Ofaddu dhugaa jette ofaddu sobdu ati. lammaffaa yeroo lama ulfooftee ulfa irraa baase Tamirraa baasasa. tahidhaa jirtu tanarraa Ajaa'ibaa bare. Haya. Ofaddu. sadaffaa dhalaa biraa irratti taaftaaf godhe Ammallee sadaffaa. arfaffaa osoo isiin lubbuun jirtu sarraatanyaa godhee diyaaspooraa biraa haala mijeeffatee biyyaa deemuuf qopheeffate. Ajaa'ibaa bare. Aboo gurbaan kudhanii sarraatanyaa na godhee tabiraa taaftaaf godhee tirii anasin na dhiiseetiin biyya faranjii deemuudha jettee halkan ol kaatee itti na itti zayitii allaqe. Ajaa'ibaa bare. Ajaa'iba wallahi. Duuba amma anis kanuman jedhaa haqa isii baasuu keetitti angootanii. Aboo mucaan hin salaatuyyuu jedhani bar kun mazmuurii halkanii guyyaa dhageeffataa jedhan. Maal Mana keessa taa'anii jara gowwaa kana irraa nyaanne amma gara charchii keenya deebinaa jedhanii haasa'a. Sagalee amantii jira. namaa arrabsuuni amantii namaa arrabsuun gootummaa nama godha. Obboleessati. Wallahi addisuun mazmuurii dhageeffataa deema wallahi wannoo keessa taaksii keessa itti banate. Charchiyyuu dhaqaaddisu. Dhugaadha soba miti asli Kun olaaf kanas charchii dhageenye waliin oolan. jirra Osoo charchii waliin ooltaniimi. faarfannaa dhaggeeffata dhugaa rabbi gurbaanii waan inni immoo jajabinumaan as ba'eedhuma uummata kiristaanaa kana arrabsa malee haasaamti isaayyuu haasaa kiristaanaadha beektaa iddoo iddootti harkaa badaa orijinaal musliim illee hin fakkaatu
yaa sobuun immoo hawaasa kana Oromoo sobuun amantii da'oo godhatanii cubbuu guddaadha. Kanuma jennu. Nus kanumaan nu dabbare malee jibbarraa hin qabnu. Amma waa'ee amantii dhiisi. Waa'ee amantii dhiisi. Laal. Ta dhuunfati sun amantiin ka dhuunfati. Sun ta dhuunfati. Atis tafeetetti amane. Anis tiyyattiin amana hin tuqin amantii tiyya. Atis ta'e hin tuqu. Amantuma tiyya hin tuqin ta'e hin tuqu. That's it. Amantii da'oo godhatanii uummata gootaamuun hin ta'u. Amantii jala garuu dahannaan godhadha jettee nama saamnaan akkaan itti deebisuun beeka. Naziir TikTok irratti ol baheeti deebiinaa deebisaa dhiisi. Shimbirroon afaan biyya afaaniin dubbattii wacii jaan. I know how to respond things, you know. Garuu immoo amantiin bakka maratti daldala taate. Obboleeyyan kiyya. It is a business. Money. Maallaqa taate. Ani maqaa namaa tuqaan jiru. Amantaan maallaqa taate. Tanaafuu qimamiin mana maadaam. Munnee teeysa walit cufadhaa. Walit qabadhaa. Shilingii teeysanis guduunfadhaa. Munnarree teeysanis guduunfadhaa. Abbummaan harkee hin baniniiti. Shilingii teeysanis guduunfadhaa. Munnarree fi shilingii teeysan bakka takkatti. Akkana dhugaadha kun wanni obbolummaati. Afandi carraa kan dhibee Naziir qaata dubbadhu malee jira. Afandi dubbadhu. Okay. Galatooma. Mee wooma asli waggaa dheeraa as gubbaarra waliin turre gargaarsa hawaasaa kan adda addaatii fi kan nama dhuunfaallee aga tokko waliin irratti hirmaachaa turre quba qabdanii gaafas illee waan jechaa tureen qaba. Ammallee sanumaan irra deebi'a. Walumaa galatti wanni Naziir jeellee dhibbarraa dhibbatti dhugaadha. Maaliisiin amantiin daldala taate. Kana ragaan isaa maali? Yeroo hedduu biyya keessa rakkoo hawaasaa ka bakka adda addaa akka hawaasaatti mudatu jira. Yoon sobeenis obdenaan jedha. Sheekootii biyya keessaa tokkitti isiidhaa tagabbaatee rakkoo hawaasaatiif lubbuu namaa fakkeenyaaf kan beelaan gabbaanii namni hogguu beeltii itti dhuftee hongeen itti dhuftee duu lubbuu namaa kabahu isaanii gabbahee sagalee ta'e yookaan diiyaaspooraa kanas qunnamee waan akkasii milkeessu tokko takkitti isiidhaan agarreen biyya keessaa jechuudha hin argine. Garuu nama amantaa biraarraa gara amantaa musliimaa dhufe kana maalifii fi tumsi sheekootiirraa akkatti godhamaaf kajuu kanaas jala deennee jala buunee qorachuun dirqama nurratti ta'anii yeroo dheeraa waan kana akka waan masjiidni duwwaa ta'e namni itti salaatu dhabamee goggoratanii. Amma meelaal waan akkasii yaadachiisa. Nuti akka diiyaaspooraatti yookaan akka nama gargaarsa sooshaal miidiyaa irratti namaa godhuu tokkotti yeroo dheeraan jechaa ture waan kana gargaarsa nama dhuunfaatiif inuma gochuu hin qabnu jee nama amanu nama dhuunfaatiif. Namni nuti gochuu qabnu maali akka hawaasaatti hawaasa rakkoo hawaasaatiif qofa dhaabbannee rakkoo hawaasaa tan ifa baatu taate tan niwus eejensiin addunyaadhaa adda addaa gabaase ta'e Oromoon akka dhibbarraa dhibbatti beektu ka shakkii hin qabne san ta'uudha qaba. An amma gaafiin kiyya abdii raggaasaadhaa ni gubatee jedhan ani takkaa viidiyoodhaan isaa gabbee waan sanaa agarsiisne agarree footooshooppii qopheessaniituma yookaan footooshooppii ta'a wallaa waala footuma saniin arge malee takkaa isaa gabbee viidiyoodhaan uummatatti mul'ise hin argine. Gubatuu boru waan taatuun beektu. Okay. Saniin arge. Dhiifa magaa gubatuu hin gubanne hin jenne. No hin gubanne hin jenne. Hin gubanne hin jenne. Hin gubanne hin jenne asli ilaalan malaa. Gubannaan kuni na dhagee afandii kiyya anaattu asirratti siiqe xiqqashoon itti siiqi qabaalaa akkanatti moggatti. No, bara hin gubanne hin jenne bara anumaadhiis Naziir anumaadhiis. Bal'aan gubannaa kanaattu. Shooppiin jedhina gubate xiqqoo gubate malee gadi seenu. Irra facaaste waan facaaste waan xiqqoo kana irra filic gootee jirti fashosh irra gootee jirti. Qabrii qabnaa shooppiin jedhina. Eewwa garuu immoo akkaataan itti isaan fidan tolchanii AI artificial intelligenceedhaan waan addaati. Amma hodhoga. Ijiba jettan. Suuraa san Google'ii keessa kaa'atii sooftuweeriin isiniif hima. Okay, Nadis. Okay, waan isin yaadachiisu barbaadu ammallee hin fixanne Nadis, please. Ammallee namni rakkoo akka isaa qabu hin jiru ka isa hogguu dhibbata akka caalaa qabu jira rakkoo. Ummatuma Islaamaaf hin jedhu kan keessa. Rakkoon isaa
Maalifii fi deeggarsa guddaa sheekotti adda addaa kana bira argattee kan namni isa caalaa rakkoo isa ogguu dhibbata akka qabu ka jiru maaliif deeggarsa argachuu dhabe maaliif gargaaramuu dadhabeen kunis gaafiidha. Naa qabadhaa achumatti naa qabadhaa. Yeroo hedduu osoo lubbuun namaa beelaan bahaa jirtuuti madrasaa fi masjiida ijaarama jaanii hadiisa rasuulaa kan osoo lubbuu namaatiitu waa hunda dursa osoo jedhu yeroo meeqa madrasaa fi masjiidaaf maala inni guurama. Otuu danda'ame kaabaa sanuu diiganii lubbuu namaa baraaruudhaatu caala jedhee osoo hadiisni rasuulaa osoo jiru hadiisa keessa jechuudha. Hadiisa sayya. So kanaafuu sallallahu alaihi wasallam so kanaafuu amantiin daldala taatee seenaa takkaan si yaadachiisa. Gaaf tokko asitti namni tokko amantaa qabate maali karaa Awaash kanatti amantaa muslimaa qabate. At the same time Sheikh Muhammad Rashad ni beektan isin hundinuu nama seenaa Oromoo keessatti illee seenaa guddoo qabu. Ani araaramu. Rabbi isaanii araaramu. Fayyaa dhaban fayyaa hogguu dhaban Minisootaa kanatti gargaarsi haa guuramuuf jedhanii masgiida keessatti fandireejii godhan waan ajaa'ibaa. Gurbaan muslima ta'e kan Awaash baankii keessa hojjetu is multi-millionaire mana viillaa 3-4 qaba. Jaartiin mana ariite. Jaartiin hogguu mana ariitu keeziin isaatii fi Sheikh Muhammad Rashad bakka takka dhufte. Ka isaa kanaaf $45,000 guurame. Sheikh Muhammad Rashad ka fayyaa dhabeef ammoo $5,000 guurame. Wal'aansaa fi beeke. Kana gaafii masgiida keessatti kaatee jechuudha. Aboo maallaqa kun guddaadha. Gurbaan kun rakkoolee hin qabu. Islaamummaa qabateetuma jaartiidhaan gargar bahe. Maallaqa kana Sheikh Muhammad Rashadiin haa wallaanamu haa ergamu namni kun seenaa qabaa jennaan lakkii jedhan. Kunis nasiiba isaati kunis nasiiba isaati. Akkanatti jirraa jechuudha. So kanaafuu fuulduraaf aslii hedduu yeroo hedduu siin hordofaa. Fuulduraaf gargaarsa nama dhuunfaadha. Nuti UN miti. Oromoon diasporaan UN miti. Hundaas gargaartee hin dandeessu. Namni dhuunfaa yoo gargaaruu fedhe akkuma wal beekutti lafarratti haa wal gargaaruu malee sooshaal miidiyaa irra fiddanii gargaarsa nama dhuunfaadha. Dhaabbatuudha qaba jee namaa amanu. Maaliif yoo akkas goone malee wanni kun dhaabbachuudhaaf hin ta'u daldalii amantaan daldaluu. Ammaas baruuf duratti namni nama gargaaruudhaaf dhaabaa jira. Bar maaliif jennaani dubbittu kijiba tahaa jira. Dubbittu amantiin biizinasa ta'aa jira. Amantii jalatti dahannaa godhataniiti galgala mana diiskoo bulaa. Achiin guyyaa mazmurii dhageeffataa feesbuuk kanatti. Guyyaa mazmurii dhageeffataa. Nadhoo taanitaan mana barcaa oolaa mana suni that's personal mana shiishaati mana barcaa halkan mana diiskoo bulaa. Achasa bakka Yesuus maali ta'e amantii namaa arrabsa hin jiru. Okay. Daqiiqaa takka waan hin geenye keessatti ni irraa bu'aa fixadha. Afandii kiyya daqiiqaa 5 sii kenna. Naa dhufti beeyta. Naaf hoggaa dhufteen dhawalaan qabaabbaladheetiin jira saniif daqiiqaa 5 siif kenna. Amantii jala dahannaa godhatanii nama wallaahi je'ee kakatu yeroo baay'ee kijibaa ta'uu isaa beeka. Nama amantii ani bar muslimaa tottolfate Kiyya guyyaa jummaa nama mudawwara kaatee wanni sijaadaa salaataa asirratti baadhatee suuraa itti ka'ee jummaa mubaarak jee maxxansee mana deebi'u jedhan salaatu. We know this very well. Bakka muudii bar qaala jaabar kunis achite ni jee jaabar akkatti. Jiree sheekotaa wajji suuraa ka'u malee mana keessatti salaatu jette jaarti. Hin salaatu ni kajibu. Suuraa ka'eeti guyyaa jummaadhaa nama gabbahee suuraa ka'ee wanni mana deebisee mudawwaras deebisee jummaa mubaarak jaabar dhufee akka nama salaatee wanna jeetitti. Obboleessoo waliin sobnu amantiin islaamaa akkanatti akka qallaalii kanatti hin dhufne gaafa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nagaaf rahmanni rabbii isaa irratti haa jiraatu sobaan jiru hataan jiru obboleessoo ollaan kee osoo beela jiru. Gartee hajjiin yeroo dhibbaatti dhayxu hin jiru maqaa islaamaa jala dahannaa kun nama meeqaatu arraan tan rakkataan jira obboleessa kiyya nama meeqaate nama zayitiin itti harcaate miliyoona 10 that is a lot of money obboleessa eenyumtuu wanni asliin godhe kuni wallaahi abbaan fedhe hin godhu abbaan fedhe 16 million bir think about it. Osoo kana namni naman galateeffanne rabbiilleen galateeffantuu ja'amiti ergamaa rabbittu jee akkasitti dhageenya nuti quraanallee beekuu barbaadu. Diigalee ati kana appreciate yoon godhin galatoomi obboleessa kiyya naa galtee jirti garuummoo xiqqoo irran nafeesisaa
Sigala osoo achirraa Carraa kanaan haftaamii ta'uu barbaada. Illee nama jirtu. Abtaabii ta'uu barbaada, fooqiin Laata jaarachuu baay'ee barbaada. qabaa mana kiraa amaneen galuu mana naa bitaa jechuun hin danda'amu. Akkana kunoo. Eegaa Easy. obboloonni keenya ammallee mee sirraa kiristaanaa gabaabsa. waan amantii isaanii keessaa baatee fi si jibbanii rakkoon qabuu jennee siif hinna. Uummata akka rakkoon hin jiru ifaaf bilisaan. Garuu Diina naan diina qaba naan wanni guuramee jaan suni dhufu kiristaanni diina isaatii miti obboleessi. Adawwii qaba. Maal jedhe ka aduwwiin jarri baanan baru ijoollee isa gargaarte tanaa bar. No, mee guuta kan malee na deeqa lama. Aslii kiyya laal bakka tanatti yeroo adawwii qaba, diina qaba, akka waan amantii inni keessaa deemee san ijoolleen sun warri sun isa jibbuu fakkeessaniiti. Akkasina fakkeessa. That's my psychology. Exactly. Siigalee psychologiin kiyya akkas ilaala. Diina qaba, adawwii qaba jechuun amantaa kiristaanaa kan inni gadhiisee deeme san warra santu gartee gammadaa akka jiru. That's my psychology. Akkasummoo kiyya yaadutti dubbataa jira. So kana this is 100%. script. Maaliif faranjii jalattiin guddadhee waan tokko asirraa hin laalee harka beeki. Fagurratti jechuudha. Amma sheetichi keenya dhaqeetiin qaqqabadhee harkee bar ja'aa bar. Osoon ammaan tana akka boombaa diiksis goggogetti rabbi na haa goggoisu jeetii kakadhu jennaan diti. Ni sodaata. Isa dhiise birraa. Yaa mee fitadhu mee Naziir Okkuu takka. Kana suuratul bashoo haaya. Okay. Laal ammallee akka shari'aa islaamaattis akka heera addunyaan tun itti bultuttis namni tokko hogguu miidhaan irra gahe sababaa miidhaan san irra gaheef hawaasaa gargaaruu deemamu akkam hawaasaaf ifa taheeti badiin isaa akkana miidhamni isaatis akkana jedhamee akkasitti waan dhibbarraa dhibbatti hawaasni beeku takkatti nama hirmaachisanii nama gooyisan. Sheekottiin keenya kanarratti hanqina qaban. Sababaa inni itti gubate kana hawaasaaf silaa ifa godhuu turre ture haqa jaartii sanillee laaluu turre ture amma haqa jaartii sanillee mucayyoon san musliima miti addaanuun beeku amma jaartiin isaa san laal bara amma san qabannee jirra miciyyoon musliima miciyyoon ijoolluma teenya ijoollee dhiyaati ijoollee wallaggaati naannoo kiiloomeetira ijoolluma teenya ijoollee akkuma kiyya baadiyyaa keessa dhalatte ijoolluma gartee laal Naziir miyyoon aartee wanni inni musliima irra dalagu kun mana keessatti kan salaanne haalatti sheeka fakkaatu kanarraa akkana quu dandeessi maal beektan. Yaade laal amma meenaa dhiisa please. Akka shari'aa islaamaatti laal. Okay, akka shari'aa islaamaatti badiin takka hogguu dhufte dura fatabayyanuu waan janiin takkaa jira. Badiin san yookaan taateen akkana hawaasa keessa babal'atteeti hawaasa galaafatti. Musliima fayyaduunii fi islaamummaa fayyaduun wal cinaa simultaneously wal cinaa deemuudha qabdi. Yoo ati 75% musliima fayyaddee 25% qofa islaamummaa akka fayyaddu deemte daldala amantiidhaatiitu heddummaataa jechuudha. Amma santu nu mudachaa jira. Silaa akka ta'uu qabu 75% islaamummaa fayyadaa 25% san miidhaa jirtu hundarratti taatee hundarratti islaamni akka fayyadamaa deemu godhuudha qabna. Kun akkuma zakkaa gartee dhibbarratti qarshii 2 shilingii baafnee wal gargaaraa deemnu rabbiin taaksii uumamaa nurra kaa'isan jechuudha. So kanaafuu hanqinni sheekootii teenyaa rakkoo tana maalirraa akka dhufte silaa dhibbarraa dhibbatti osoo as gubbaa gargaarsa tokkotti hin seen dhibbarraa dhibbatti gabbaasanii namni kun gargaaramuu ni mala haqa ni godhata. Nama jaartii miidhe akkamii gargaarta shari'aa islaamaa keessatti? Nama miidhaa haadha manaa isaatti irra gaggeesse akkamii gargaartaa'u? Kana silaa axxaarraanii yookaan qoratanii dhibbarraa dhibbatti hawaasaaf adda baasuu ture taakka jaa hin goone waan kana. Rakkoo adda addaa namni akkanaa qabu hedduudhaatu jira. Inni wahuma amantaa kiristaanaa gallakkisee islaamummaatti dhufee fi haqa kana haqa godhatamoo maalifii fi rakkoo akka rakkoo isaa caaltu nama 100 hogguu 100 akka rakkoo isaa caaltu jira namni keenya keessa. Warra biyyattii keessa hawaasa keenya keessaafuu rakkoo hawaasaa haga rakkoo nama dhuunfaa Addisuu Raggaasaa kanaaf tumsan san maaliif rakkoo hawaasaa yeroo hawaasni keenya beelaan dhumu gabbaanii hin dubbanne maaliif tumsa hin taaneef maaliif hawaasa hin kakaafne kana laallee argaa hin jirru. So sheekootummaanuu daldala kana keessaa harka qabdiidha. Ka daldala masjiidaa fi madrasaa achitti illee ni callisan. Gaafa hawaasni lubbuudhaan beelaan dhumu garuu masjiidaa fi madrasaa jaanii gabbaaniiti sanduuqa baarakallaahu fiikum kan guutamne tokko jira kan uummanni waliin arrabsu nama qoonqoo hedduu nyaatu amma sanduuqa baarakallaahu fiikum si godhe jaanii wal arrabsu dhugaan sin hin dhumu hin guutamu jaan amata hagadaa hin guutamu.
soo kanaafuu osoo lubbuun namaa bahaa jirtuuti sanduuqa baarakallahu fiikumii fuudhanii masjiidaan ijaaranii jechuudha. Dhageenyaati ijoolleedhaan si'a dhagaye obboleettiitii yoo azaaba naasirraa seena bakka ta'e naasirraa seena yoo barbaaddeeti yoo tun azaaba nama nayite takka jee laal afandii kiyya waan dhugaa dubbattee ilmi dhugaa si haa dhalatu. Obboleessa kiyya wallaahi waan takka achi hin qabne waahuma sammuuti yetana keessa jiru angaafa namni ilmi namaa dhugaa dubbatu gaafa ilmi namaa waan jiru lafa kaa sii galaa osoo fuula namaa hin bitanne osoo namatoo akka namni na jaalata maalii namni na haa jaalatu dhugaa jirtu san dubbattee yoo namni si jibbe ati qulqulluu hirriba nagaan rafta sii galaa waan asiin jiru tanaafuu gaa wanni amma deemaa jiru kuni irra guddaa ijoollummaan obboleeyyan keenya qimamiin mana maadaamiidhaatun wallaahi tahaadha fi abbaa isaanii gubbaa manni citaadhaa itti gadhimmisuu jira sittiin hima. Biyya Suudiidhaan dubartiin biyya Suudii dhaquun haraamii jechaaniti sheekottiin dubartiidhaan bar maallaqa masjiidaa jettee irraa guuraa jirti bar. Takka gaa dhagaye. Kophaa deemtanii dhaquun haraamii jechaani. Dhagaye bar dubbiidhaa eegaltee bar hoggaanidhaan qawwee dhahuudhaa ka'u wanna jettu. Laal. Qimamii mana maadaamirraa gabbuu haa qimamii mana maadaamirraa. Qimamii mana maadaamii hudduu isiitii fi shilingii isii guduunfachuu qabdi walitti. Bakka deemtutti banaa deemuun maali? Hudduu fi shilingii teessa walitti qollofadha. Qimamii mana maadaamirraa bu'aa. Hintuinaan qollofadhaa jechuun qabadhaa jechuu bara waan biraati. Qabattu ashii jettee miskara laafummaa qabdi. Jarri birri kennitee bar daabboo birratti eebbifti walaa miskiinaan isaaboo. Birri waliin qabadhaaf jala laal amma ijoollee fi abbaan isaanii rakkateetu jira. Dubartii carraa kennaa jara wanna olleen hin dubbanne hawwileen hin dubbanne isin irra ooltanii dhultanii hawwii dubbadhu. Waziirii fi afandii dabarsaa yeroo takka shamarranitti. Ladies first moo hawwii innaate moo maali maqaan kee dubbadhu Habiib. Ladies first. Hello, iPhone suuraa kaayatuun dubbadhu. Yaa fakkaatti waan namaa miti. Hello. Ajalan kok agamu? Wow, indah kamu fagoo jirtaa silkitti. Ugan sodaadhe. In sodaadhe. Addisi mana kee galu kok sadi sodaadhe. Okay, gasi buusure? Qimamiidha gabbis. Sodaat. Yaada qabdi. Hogguun nuti dubbannu barra rabbiitu waa hundanuu raaqa qabanuti karatti galtee. Laali doktor dubbiin ijoonni reefu afanti kaase suni ilaalamuun gaarii natti fakkaatan. Namni tokko ogaa yakki tokko irratti raawwatamu sababni yakki sun irratti raawwatameef hawaasaaf ifa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf akkuma hawaasa Oromootti yoo fudhannu dubartiin yookaan haati manaa maaliif ijaarsaa wajjin wal dhabdise jiru sallaaluun gaarii. Sadarkaa lubbuu ajjeesuuti beeksiseeta namatti naqoon. Wanni sun osoo hawaasaaf ifan ta'in akkamitti haadha manaa sayyakkamtuu godhanii isa qulqulluu akka waan warri kiristaanaa isaaf diina sababa warri kiristaanaa yaa haadha manaa itti bitee akkas godhetti haasawamu. Jaartiin dubbiin teeti egaa waa'ee haadha manaa kaafte. Namni tokko nama yoo ajjeese gumaan meeqa? Gumaan gaa akkuma aadaa akka falangaa. 50 fa'aa miira kasaa bara Itoophiyaa kanatti lubbuun namaa. Mootummaa kun waan nama xiqqaadhe. 50. Yoo aadaa godhan malee mootummaa. Akka Sumaaletti hoo? Akka aadaatti looni. Lubbuun ta Sumaaletti qaali. Sumaalee gaaf mucaan Oromoo Sumaaletti ajjeesuun birrii meeqa guurretir? Miliyoona 3 kafalle. Miliyoona 3 kafalleemi? Hayyee. Mucattiin tun obboleettii teenna ta Islaamati. Abdiin kunillee obboleessa keenna ka Islaamati. Nuti akka ummata Islaamatti mucaa kana eega miliyoonni 16 kun guurame. Maaliif gimmaasha tokko araara mucayyootitti qabame mucattiin tun araara mana hidhaatti bahuu dhabde. Adda godhamuu qabaa haa walitti araarsanii. Muslim erga jedhame. Abdii raggaasaa gurgurame miliyoona 16 baasu. Kan irra gubatuu dhiisu.
Na amma gaafi sirrii gaafataa amma gaafi mirgaa gaafataa Lakki. miira keessaa bahi Naziir. Amma abdii raggaasaa miliyoona Laa, laa, 16 laa. biti osoo naan jetteen hin bitaan. Namoota Hin bitaa. sammuu qabaniif waa galchaa jiraadha. Suutaan uummata kana qara. Maali beeytanii? Ani ilma jaarraa abbaa gadaati. Jaarraa abbaa gadaa gaafa saba kanaaf qabsaa'u yeroo waraanni isaa baadiyyaa Oromiyaa tana keessa deemee ati Oromoodhaa jedhuuni lakki nuti Oromoo miti gaalladhaa jedheetiniin bar waraana jaarraa abbaa gadaa maccaa fi eboon ajjeesaa ture Oromoon kun bara akka laayyootti as hin geenne jaran. Wallaahi ani yaman sanatti afaan isaa irraa dhagaye dubbitan. Afaan jaarrat irraa rabbi warra jaannata isaa godhu. Ummanni kun ummata akka laayyootti as ga'e miti. Ammallee ani nama jaarraa wajjin guyyaa tokkollee taa'ee haasa'ee beeku ilma jaarraa abbaa gadaati ummata kana bilisoomsuu barbaada kaayyoon kiyya. Bilisummaa sammuu bilisoomsuu barbaada. Qabsootti jiraan amma qabsoo oromummaatiif qabsoo amantiitti jira sinigalee harka lamaan oofaaraa jechuudha. So amma gara amantiitti yoo fudhanne muslim akul muslim jedhan nutti himan. Eega obboleessi muslimaa obboleessa kee ta'e obboleetti muslimaa erga obboleessi kee taate eega muslimummaan tun tokko nu goote ija sirriitiin nu laalte mileenni 16 kuni bifuma miidhaa isaa haddiitittu yoo hisaabame wanni isiin miite mileena osoo lubbuyyuu baafte mileena 3 kara mootummaatiin 50,000 60,000 uma akkasiitti yoo shifeeruu nama gacha'u inshuraansiin kanuma namaa kafala. Maa abdii kenna kalaas obboleessa kenna ka muslimaati kun birri muslimni walitti qabe hagana eega ga'e mucattii tana dhiifama godhii fi yaani jaarsummaa mootummaa harkaa fuudhuudha baan gaafii taakka warra isatti dhiyaatu. Lammata. Qur'aana fadiisa keessa fa'in shakkartum la'aziidannakum jira. Maaliif akka rabbillee kaafe biliyeena 100 miliyeena 50 isinii dabalu miliyeena 16 kana maaliif rabbiif namallee galateeffatuu dadhabdan? Waay gaafi dhugu. Sadaffaa gaafii irraa dhumaan mootu. Miliyeenni 16 kuni hin galle qaamni jedhamu erga kaleetti sa'a 24 ta'uuf deema. Amma Itoophiyaa baankiin banaadha. Hiriyoonni isaa duraan umraa fi kaan wajji godhan gargaarsa 8 guuramee mucaan kun egaa amantii ta'e waggaa tokko keessa. Gargaarsa 8. Gaafiin sadaffaani nama amantii biraa irraa gara amantii islaamaa dhufu amantiin teenna bitaa jetti. Amantiin islaamaa ta birrii nama bitanii namatu masjiida keessaa dhabame saffa ir'ate masjiida ir'ate nama daawwaa isinii godhu dhabdanii bittanii. Kilabnoo hinde kuni maal kilabii pirmeeligii Ingiliz gootan hin goone taphataa urjii ammallee yeroo namni biraa dhufu laalanii nama foloowarii baay'ee qabu birrii miliyeenan guuruun nama namni hin beekne mootu rabbi karaa dhugaa irratti deebisee maqaa jiru dhiisu maali akkaataa taaktika inni taphatuutini akkaataa dandeettii isaatiin bitanii maalifi maali arsenaaliin gootanii bar amantiin islaamaa kilaba arsenaal moo kilaba maanchister moo yuunaayitid. Laasni mucayyoo hombalchatti jaarsii fuularratti asida naqee gube san haga akka gubatte agartanii mi abdii raggaasaatiin garaagarummaa guddaadha qaba. Isiyyuu Kan turre miidhame. maallaqa guddaa kana hin gaafanne isiyyuu. Kuni maallaqni guddaan kunis sobaan akka ilaalutti ammallee ragaa gaafatame hunda silaa sakandii keessatti gabbaase publicly hawaasa keessatti guutuu irratti si garsiisuu irra ture waan san. Asmaalee achi jechuun irra ture. Afan dilal gaafii yoo amma Dr. Asliin kaase kana bakka kun ifa ta'uu qaba dura tokkoffaa namichi haati manaa namatti hin bitamtu beeka. Kana sirriitti wadda. Haati manaa jaartiin ta'e namatti hin bitamtu. Rakkoon jaartii fi jaarsi irratti wal dhabanii sadarkaa lubbuutti wal geessan rakkoo hinaaffarraa kan dhalatudha. Maddi rakkoo hinaaffaadhaa dubartii abbaan manaa jaarsa irratti icciitti godhudha. Amma namni dubartii irratti gocha akka isaa kana hojjete yoo miliyoona 16 harkate. Egaa laa akka tarkaanfii nama fudhachiisu tarkaanfii lubbuutti nama geessu haati manaa abbaa manaa ofii ajjeesuudhaaf yaalii fudhattuuf isa kana. Yookaan yoo fedhee irratti raawwate inni sokkiti malee gara mana isaanii galti malee gara ajjeechaatti hin deemtu. Garuu gaafa inni waan akkasii irratti raawwatu jaartiin isaas kuchiiftee baduu barbaaddi.
amma qalbeessa wanni kun hawaasa maaliif ifa ta'uu dhabeedha ka duraa tokko si kana. Fayyadee ilaala amma wanni dhufu jiru maayini beektaa dhibbarraa dhibbatti wanni isinitti himu amma namni waan kana dhagahe amantaa isaa gallakkisee islaamumatti dhufee jaartiidhaan mari'atee zeeta xiqquma danfisiinatti naqi jedheeni wanniif gubee maallaqa hin guuranneef hin jiru beeka. Keekaaroo beduu kaleessa zayitii bunaan qabu malee sinaanatti wanni hin jehuuf amma iskiriptii nama beekuu jira filima jechuun iskiript jechuun zeeta xiqqoo danfisiifannaan naqi taare. Laal. Richa wallahi namni maallaqa uummanni kophee nyaachaa jira mina gartuu asirratti. Nama xaarmuusii nyaatu jira arbo qaruuraa. Maammeen gurra firraa murree gurra maali qaruuraadhaan gurra firraa murree dhiyoo sana. Maammeen wanniidhaaf. Dubbii ajaa'ibaa fiddanii kam. Kan gurra firraa murree jira. Bakka tanatti Allah waan hin barbaadu jiru haqa micciyootillee barbaadutti hin jira beeki. Sanuma jechuun jirraa hubara ammatti. Amantii kiristaanaa keessaa waan beef amantiin kiristaanaa isaaf diina ta'uu hin dandeessu. Namoonni amantii kiristaanaa keessaa ba'an hedduu miti. Amantiin kiristaanaa amantii islaamaa diina ta'uu hin dandeessu. Reefumma laal asladdiin. Yeroo nuti gurbaa kaaniin amma maqaa namaallee hin beeku gurbaan inni jedhu tokko nu garsiisaa jennuuni. Diina qabaa viidiyoo isaatiif suuraa isaa fidaa hoggaa jennuun diina qabaa adawwii qabaa diina hoggaa jennu kaan nuti diinta adawwii takka xalaata qabaa. Xalaanni suuraa takka viidiyoo isaa san hin arginee fi xalaanni kun kamigaa akka isaan iskiriptii lafa kaa'atanitti akka ummanni muslimaa dutuuf aboobar waan amantii san keessaa gadhiisee ichirraa gara muslimaa dhufeef. Xalaanni isaa sun eenyummaan tan warra kiristaanaa ta'uudha warra inni keessaa bahee gartee kararra dhaabbatee amantii namaa arrabsu. Please let me make it clear for you. Amantii keessaa baate takka keessaa baanaan wanni deebitee amantii namaa xureessituuf hin jiru jaalatamuudha. Sun mataa isaatiif wanjala. Naziir Oromoo kiristaanaatii fi Oromoo muslimaatiin hawaasa tokko taanee nagaa waliin jiraachaa jirru diinaa nuti. Boo walirraa dhadhallee jirra malee waliin jiraachuun akkamitti duba hogguu amantii jijjiiranne akkamitti diina walii taana duba hin jiru wanni kana. Kuni bari tooftaa ittiin kunoo nama mataa doomaa meeqaattu jira akka waan inni amantii kan muslima hin ta'in meeqa gargaarsa gooneef asirratti kuni gargaarsa nama dhorka. Tooftaa faaxee binti islaam faaxee immoo kana ittiin elmani amma faaxeen binti islaam tun akkasittiin elmamti. Asli awwaaniin si dhaammadu rabbi umrii si haa dheeressu gargaarsuma nama dhuunfaatu bifa kamiin yoo dhufe lafarratti namni hangi wal beekuun fedhoo taa'ee haa gargaaru sooshaal miidiyaa irra dhufee jennaan dura dhaabbachuu qabda. Meeqoo yaa mageen tun jaartii miskiina itti taphate jetti beekuun ooltu jaartii hin beektaa magee. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam gaarjanne. Ayni jaartii sun ba'u qaba. Wallahi waan hin beekurraan isinii hima. Qaamaan beektamoo haasayaan? Yaa sulaa qaamaan hin beekaa Sumayyaan Finfinnee jechuu faamiliitii bira teessee barachuu turte. Maqaan isii eenyuunni? Sumayyaa. Sumayyaa eenyuuti? Ani jechuun akkasitti gaayaanii keessa hin beeku siigalee Sumayyaa eenyuu akka taate gina ammoo faamiliin ishii yeroo garagaratti an afaan kiyyaan dubbisuun ture ishii dubbisuun ture faamiliitii jeetti bira teessee barachuu turte Sumayyaan. Yaa bo'aatiin tunuu bareedduudha ufee ginama akkana ture ishii. Annaa akkasitti micoon tun jechuun namarratti hirkattee barachuu turte osoo ishiin baratu jirtu Sumayyaan immoo ilmoo xiqqoodha siigalee siin fuudha jee akkasitti ishiinis fuute hayyee seentee itti taphatee yeroo garagaratti micoo tana eegee itti seentee. Itti taphateetu maal inni mee? Akkamitti? Itti taphatee jechuun kiyya eegee ishii fuudhee booda waa yaadi sargiin sii godhaa maaliin sii godha jee waa hedduu takka sammuu ishiitti taphatuu ture yeroo duraa eega fuudhee boodarra immoo sargi yoom naa goot yoom warra keenya dheenechee jettee yeroo ishiin gaafattu qoy ammaa miti hajjii dhaqeetiin dhufaa maalii jeetuma osuma jo'u boodarra yeroo garagaraa bakka fira faabira kaayee nama faabira kaayee deema sa'a fedhe immoo ni haammataa gizee ameni dheeyxii bira dheeyxee takkarra lamarra tumee ulfa irraa baasee. Ulfa yeroo meeqa irraa baase? Yeroo lama irraa baase. Ishii wali qajeele dubbii. Nifuma godhanii gaafa fuudhisan. Namni dhaga'uufi. Kana godhu Abdii Raggaasaati.
Miyuu godha Mage daa'ima mage uummanni kalas wal irraa mee haasa'u jira. dhaaphaa mee maggee wayii gaafanna maggee gaafa itti taphatee guyyattu kana gaafa dura walitti dhufan ni haa godhanii fi ni heerumaan fuudhe moo akkanumatti bira dheette. Ni haa godhanii fi Zaa ni kaa'umaan godhanii barsan darasaan ni kaa'umaan gooti rakkoon qabu. ni haa godhanii Halkan fi takka illee waan daana. takka garuu sargii fi kana hunda akka ati barbaaddutti sii godhaa je'eni wanni inni godheef takka hin jiru arran sii godha boruun sii godha osuma ja'uuniitu wajjin jireenya itti fufan. Hayyee. Tamaam achi boodarra miciyyoon ni gaafatti waan takka hin dhagahu wajji jireenya itti fufanii sambooda akkuma nama kamittuu eega wajji jireenya eegalanii booda takkarra lamarra miciyyoonni ulfoottee gisi ulfoottu ulfataan tumee irraa baasuu ture. Osuma Dullaan ja'uu irraa bakka baasama mana yaalaa geessee irraa baasama kiliina. no tumee irraa baase wallaahi wabillaan Eeshi. waan sirritti keessa beekuudha. Eeshi. Samboodarra jechuu Maa birrii dhabee maa mana yaalaan geessee irraan baafne Itoophiyaatti mana yaalaatti namarra baasanii. Lama imaajin tumaan uleedhaan qaama biraa nama tumanii fi garaa keessa nama dhiitanii wanni kun ilmoon tun yoo akka malee turtee naannoo gadaameessaa kana miidhan malee hin ta'u beeku. Haafidhattuu dhiisaamee afaanitti yaada keessa hin dhaqqabdan. Dhumarratti yaada waan irra jennuutu jira. Miciyyoon sun gumaan guramuuf qabu ishiidha. dhaggeeffadhu tumee dhiitee irraa baase ulfa. Eeshi. Garaa keessa Kan dhiitee. immoo wanni irraa harkadhu hin jiru waan sirritti keessa beekuudha. Eeshi. Innaa miciyyoon tun immoo nama faamiliin ishiitillee miskiinaati nama sagalee tahuufillee hin qabdu beekamtillee nama qabuu miti akka isatti soo osuma haala saniin jirtu akkana sammuu ishitti taphachaa ture boodarra deebi'ee immoo jaartii tiyyaa miti jeeshuma tanaa akka waan itti qaanfatu ta'e hin beeku yaani sarraatenyaa tiyyaa jee miciyyoo sammuu ishitti taphatuu ture. Eeshi. Yoo keessummaan itti Kanafaan dhufan. immoo irratti tafedhe xabbasaa akka fedhetti yaanii siigalee irratti taphatuu ture. Biyya alaa kana diyaasbooraa wayii irra janajjanee ala deemuuf eega fixatitti naqxee keedhaan hoquma qabda. Maa irratti zayitiin itti naqan. Wanni zayitiin irra naqamte mijiyyoo jechuu akkuma sarraatenyatti eega jechuu ulfa yeroo lama irraa baasee booda akkuma sarraatenyatti sa'aa fedhe ganda kaayee biraa deema sa'aa fedhe immoo ni yaama akka fedhe wajji osoo jiraatu jiru akkasitti jechuu irratti xabbasaa irratti argite waan kana irratti deddeebite irratti argite. Mana hin qabu jaartii ganda kaayaguu jettu akkamii mana hin qabani. Yaani fakkeenyaaf amma bakka garaagaraa deemaami. Gize kana fuudhee Afan Dilaal waan asirratti isin jechuu barbaadde inni waan feemasa amantii ta'ee fi amantii deemee lallabaa sheekha islaamaati waan ta'eef Daawwaa inni nama godha. islaamaati kophaa ishii manatti hin dhiisuu ganda kaayyataa jechuudha. Muhaadaraa deema inni. Keessumaa wajjin ciitu waan manatti godhuuf manan teessisu gaa isiin kaayyata bakka qabaa kaayyata. Muhaadaraa deemee uummatatti daawwaa godha. akkas sa'aa barbaade immoo ni yaama. Saa barbaaddetetti yaameeti Ni waan yaama godhu. immoo namaan lakkii bar daleeydutiyyaa akkanaa jaan ammoo haqiiqatti ishiin jaartii isaati. Micoon tun joolleedha. Namarratti hirkattee finfinnee dhuftee osoo barachaa jirtuuti haa kana hunda jechuun si fuudheetiin akka ati barbaaddu si jiraachisee waan ati barbaaddu si godha jeen. Magee asirratti haadha abbaa ishiitiin ni haa godheefi. Haadhuma abbaan ni haa godheef. Okay, miciyyoo sargiin godhanne kan dandeenye ganda miciyyoo fa'aa. Waan takka bakka sanboota ni haa Fayyaa naa ta'e. godhe fedhe godhu eegale. Haadhaa fi abbaa isiisan bakka isaan jiran beeytaa bilbila isaanii nu arguu dandeessaa. Obboleettii miciyyoo sanii isiniif dhiyeessuu hin danda'a. Galatoo. Finfinnee keessa jirti. Hayyee haadha hoo abbaa hoo. Haadhaa fi abbaa mucayyoo ni dhiyeessiti waan rakkoon qabu. Abbaa fi haati wallagga jiran. Hayyee okay itti Garuu fuudhuu obboleettiin investigeetii istiila Maaliif obboleettii argannaan haadha abbaa argannee beekne wazir? Immoo Yoom nu miciyyoon dhiyeessita nama obboleettii asrii nu dhiyeessita. eenyu Obboleettii dhiyeessuu dandeessa? yaa isiniif hin dhiyeessa. Galatoo. Hayyee. Galatoo. Kana feena Galatoo. kunoole. Galatoo. Asrii fi galcha fooloo fi deebiteera. Lendiif nu beek itti fufna. Yoo akka asriititti dhufanii dhiifaman gaafanne harkaan lafa qabatanii karaa keessatti illee taatu. No, Asrii asli akkasitti. bakka san nusitti hin dhiifne gaa. Keessaan dhiifama na gaafatanii suni si qofatti hin balleessine. Uummata Si Oromoo qofatti hin fuulduratti balleessine. yakka kun hojjetamee beek. Laa Asli tokkoffaa fi- Laa lubbuun maaltu miciyoo jira sanii. beeytanii amantiin islaamatu wal sattaraa jiru. Laa obsi gaa obsi. Lakki, Waan lakki, wal sattaranii jira. Laa lubbuu nama lamaati immoo bakka kanatti Dhageeffadha. qabaa. Dhageeffadha. Asli Waan asin hin jedhu Dhiifama. jedhini an homaaf jedhe. Asli. Amma maaltu jira beeytanii yoo miidiyaa kanarratti ija uummataa duratti waan kana dhiifama gaafachuu saalfatanii jechuun amanuu yoo saalfatanii bar opportunity hedduu namaa kenna aniin kun miskiina. Ummanni beekuu qabaa. Dhageeffadhu ka na dhageeffadha opportunity amma waan kana naga fideemi yoo aslii keenya ija uummataa duratti nun qaanfachiisini wanni ati jette dhugaadha uummata kanurraa dhaabii naan jedhan ani
sobaa godheetiniin Amma miyyoo tana magee tana gabbuu akkam jalaaniine warri islaamaa warri yeroo jalaa hin beenu. waan an deemuuf kana didinaa isin wayiif tolti. Bandii kiyya qoqqooya haa fixatu. Isin hayyeema jedha anin beeka akkaataa itti nama amansiisan waan beekuuf. Dhufee uummataa duratti nuun sadhisini wanni ati jette sirriidha. Birriin baatii sadiin kana ramadaana irraa eegalee haga juun 18tti guurame miliyeena 16 haga ammaatitti gara haganaatu ol dhufe jedhanii yoo sirrii jette asli uummata kana duratti nuun sadhisini uummata kanarraa cal'isiisii jedhanii ani viidiyoo isinii hojjedhe isinuu dubbiin isinii galti. Yoo miyyoo san baasuu aadaa sii galan miyyoo san mana hidhaa baasuu aadaa sii galan. Obboleessa kenna bara manu sirreessuu barbaanna malee fannisuu hin barbaannu. Asliigis takka dhiifama. Afandii kiyya laal. Miciyyoon tunis nuu bahuu qabdi mana hidhaati. Takkanaan jaallata. Akkas laal Naziir bakkina jechuu jiru. Miyyoo san aslii keessaan dhufanii wanni nuti godhu jirru dhugaa as dhiifama si gaafanne miyyoo san waadaa sii gallee mana hidhaati ni baafna. Uummata Oromoo nurraa qabi yoo siin jan. Asirraa fudhanne sirra guuttanna nuti illee. Thank you. Akkaana kun. Yoo ammoo waan san hin godhin miciyyoon magee naanuuf mucattiin gubata qabdi baasaa yaabo. Ammaan tanuun bilbila abbaa ishiitillee keessaan naa erganii jiranii bilbila abbaatillee siif erga abbuma sanuu qunnamuu dandeessaa. Ammoo jechuun akka nama tokkotti nama sooshaal miidiyaatillee miti. Waan dhugaa jirturraa yaa booda majannu qabsorra jirralle qabso amantii jihaadarra jirra atummaan tunuu bareedudha akkasin dogoggorsine irraa of eegu warri hiriyoonni isa gurbaan kun mana charchi oolayyu kun solfaa wajjin mana charchi oolanii obboleessa kiyya kaa kiristaanatti irraa of eegisitti taphatee ulfa sirraa hin baafne garaa keessatti dhiittee bareedudha. Walumaa galatti aslii kiyya. Anamma wanni siin jechuu barbaadu asirratti miciyyoon tun jechuu nama miskiina nama gartee namallee hin beekne nama jechuu sagalee ta'uufillee hin qabdu wallaahi rabbi tokkicha malee waan takka namallee hin beektu dhugaa miciyyootillee baasaa fi. Tana jennaa bar tanaa bar yaa obboleetti. Abballee qunnamaadha obboleettillee isiniif hin dhiyeessaa. Bilbilee ergi keessan bilbilee ergi magee. Namnummaan gargaaramuu qabu namnummaan gargaaramuu qabu mucaa tana wallaahi yoo rabbi akka isitti Namni gargaaramuu qabu miiciyyoo inni itti Ala hiyyeessaati gargaaramtu. Asliin risaadha by the way risaadha. Risaanii duumessa. Tokko. ergi. Laal mee qoya laal waan kana Maagii bilbila sana isin ergamu. Karaa dubbadha. La tokkoffaa uummanni Oromoo akka ifa godhatu namichi kuni nama daa'ima yeroo lama ulfa baaseedha. Lubbuu nama lamaati beek. Michiyyoo san irratti yakkaa hojjetan. Sanuu dhidhiitaati irraa baasee jaallu. La silaa mana yaalaa geesseetillee gara mana yaalaatiin akka fayyaan ishii eegamutti baase xiqqishoo lubbuun sii miidhamni irraa xiqqoo wayyaadha jenneedha. Tokko michiyyoon sun uleedhaan dhiitichaadhaan dhiini humnaa ol irraa ba'ee osoo Ameerikaa taate osoo Ameerikaa taate gocha ajjeechaa lubbuu yeroo lamaati irratti raawwatame. Baraanaa isa hidhatu namni lafaa kee gocha hamaa kana raawwatu beeka. Haati manaa jaartiin tee lafaa ol kaatee ajjeechaadhaaf sillaattu miidhaan hamaa waan irra sanbiraan irra dabree dubartii biraa kanarratti oofu laal. Namichi kun waan islaamni hojjenne hojjetaa jira. Gama biraatiin amantii islaamaatii fi amantii kiristaanaa walitti diinoomsuudhaaf wanni inni gara amantii kiristaanaa irratti godhaa ture waan hamaadha. Argaa turre hundinuu. Namni kun maal irraa hin qabamne. Amantiin teenya nama arrabsaan jettu amantiin teenya amantii nama irratti ataak gootee wanni hin gootu. Amantiin taabbaati. Itti himaa jetti summa amanu summa himaa jetti yoo dandeesse sanuu yoo dandeesse gorsi yoo dadhabde dhiisiidha. So wanni inni godhu suni amantii teenyaa fi kiristaanaa jidduutti warra kiristaanaa akka amantii islaamaa jidduu irratti godhaa ture. Qalbeeka assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Joffee. Waalaikum salaam warahmatullahi. Fachaa jira wayin keessaa guurrachaa jira. Gaafii takka qofaan qaba asli. Dhugaa dubbachuudhaaf saba kana qumaara hedduu irratti hojjetame si galtee maqaa amantiitiin maqaa gandummaatiin maqaa